Hordoftoota ergaa fayyaa har'as ergaan fayyaa akkuma kanaan dura ogeessota fayyaa garaagaraa qabatee kanaan dura mata duree garaagaraa irratti nu barsiisaa turaniiru. Har'as isaanuma keessaa Dr. Naafiyaad Geetuu dabalataan gaaffii dhibee kalee ilaalchisee gaaffii nu isaaniif goonuuf deebii nuuf kennuudhaaf nu gidduutti argamee jira. Dr. Naafiyaad baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddin. Waamicha keenya kabajee gaaffii si gaafannuuf deebii nuuf kennuuf waan dhufteef Waaqayyo si haa eebbisu siin jechuun jaalladha. Egaan hordoftoota ergaa fayyaa kanaan dura mata duree garaagaraa irratti barumsa garaagaraa barachaa turreerra. Har'a immoo mata duree kalee keenyaaf fayyaa kalee keenya jedhu irratti gaaffii garaagaraa Dr. Naafiyaad dhiyeessine isaan irraa barumsa argachuudhaaf yeroo kan isinis kanaan dura gaaffii keessa jiru yoo ta'es waan barachuu barbaadan hundumaa karaa isaanii hin baranne jechuudha. Dhaggeeffattoonni keenya egaa qopheedhaan akka isaan nu eegaa jiran nan abdadha. Doktor waa'ee kalee irratti dhaggeeffattoota keenyaaf gaaffii tokko kanan si dhiyeessu ta'a. Gaaffii inni jalqabaa faayidaan kalee keenya nuuf kennu maalidha? Dhaggeeffattoonni keenya nu dhaggeeffataa jiru waan ta'eef faayidaa kalee sirriitti hubachuu akka isaan danda'aniif gaaffii isa kana jalqaba siif dhiyeessa jechuudha. Okay, akkuma beekamu kaleen keenya kutaa qaama keenyaa keessaa tokkodha. Namni tokko uumamaan kalii lama kan inni qabu. Garuu darbee namni kalii tokkoon yeroo itti uumamu jiraachuu danda'a. Kaleen keenyas kan argamu kutaa qaama keenyaa keessaa naannoo cinaacha keenyaa gidduutti kan argamu. Darbee uumamaan kaleen yeroo itti gadi bu'ee dhalatu jira. Bakka isaaf malurraatii gadi bu'ee yeroo itti dhalatus yeroo itti uumamus ni jira jechuudha. Gabaabumatti kaleen keenya faayidaa garaagaraa qaama keenyaatiif kenna. Faayidaawwan kaleen keenya qaama keenyaaf kennan keessaa inni guddaan inni tokko akkuma beekamu karaa nyaataan, karaa dhugaatiinis ta'uu danda'a, karaa garaagaraatiin gama biraatiin immoo nyaanni nuti nyaannu erga bullaa'ee sadarkaa garaagaraa keessa erga darbee booda wantoonni qaama keenyaaf hin barbaachisne karaa garaagaraatiin gara alaatti dhabamsiifamu. Wantoonni kunis karaa isaaniitti gara alaatti dhabamsiifaman keessaa inni tokko karaa sagaraan ta'uu danda'a, karaa funcaanii ta'uu danda'a, karaa dafqaatiin ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin kan isaan gara alaatti dhabamsiifamanii. Kaleen keenyas wantoota xuraa'aa ta'an qaama keenyaaf hin barbaachifne afaan Ingiliffaatiin product of metabolism kan jennu gara alaatti dhabamsiisuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Gama biraatiin immoo kana qofa osoo hin taane dhiigni keenya dhangala'aan qaama keenya keessa jiru gara kalee keenya deemee kan inni calalamu. Calalamee wantoonni kalee keenya barbaachisan, wantoonni qaama keenyaaf barbaachisan gara dhiigaatti dabalamu, wantoonni qaama keenyaaf hin barbaachisan immoo gara alaatti ba'u jechuudha. Kun faayidaa isaa tokkoffaadha. Faayidaan isaa inni lammaffaan asiidii fi beezii qaama keenya keessa jiru baalaans gochuudhaaf yookiin madaalli isaa eeguudhaaf gargaara. Qaamni keenya asiidiin qaama keenya keessatti yoo baay'ate miidhaa nurraan ga'a. Akkasuma beeziinis kan jennu jechuudha. Wantoota kanneen baalaans gochuu keessatti gahee olaanaa qaba kaleen keenyaaf. Kun faayidaa isaa lammaffaati. Faayidaa isaa sadaffaa yeroo ilaallu vaayitaamin D kan jennu jira. Nyaati garaagaraa yookiin immoo bu'aan nyaata garaagaraa qaama keenyaaf kan barbaachisan karaa nyaataa hin arganna baay'ee isaanii. Kaan garuu karaa nyaataa kan hin arganne jiraachuu danda'u. Keessaa fakkeenyaaf vaayitaaminota baay'ee kaasuu dandeenya. Viitaaminiin qaama keenyaaf barbaachisan baay'een isaanii kan karaa nyaataan arganne jiru. Qaamni keenya maal gochuu qaba kana? Qaamni keenya amma barbaadu argachuudhaaf dirqama oomishuu qaba jechuudha. Qaamni keenya oomishee kutaawwan qaama keenya garaagaraa, tishuuwwan qaama keenya garaagaraaf geejjibuu qaba. Kanaaf kaleen keenya vaayitaamin D kan jedhamu jira. Vaayitaamin D yookiin immoo vaayitaaminii D jechuudha. Kalee fayyaa lafee keenya keessatti, lafeen keenya akka jajjabaatu gochuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kanaaf kaleen keenya immoo vaayitaamin D oomishuu keessatti hormoonii garaagaraa gadhiisuudhaan vaayitaamin D oomishuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Gabaabadhumatti kaleen keenya vaayitaamin D oomishuudhaan lafeen keenya akka jajjabaatu illee ni godha jechuudha. Kun faayidaa sadaffaati. Faayidaa sadaffaa yeroo ilaallu seelonni dhiigaa akkuma beeknu seelonni dhiigaa sadiidha kan qaama keenya keessa jiran. Dhiiga keenya keessa jechuudha. Seelii dhiiga diimaa,
adii fi pilaatileet kan jennu jechuudha. Seeliin dhiiga diimaa kuni baay'een keenya akkuma beeknu oksijiinis dhiigni qulqullaa'in gara sombaa deemuun erga qulqullaa'ee booda geejjibama. Oksijiinii kanneen geejjibuu keessatti oksijiiniin immoo anniisaa qaama keenyaaf kennuu keessatti gahee olaanaa waan qabuu fi oksijiinii kana geejjibuu keessatti gahee olaanaa qaba seeliin dhiiga diimaa kun jechuudha. Kanaaf seeliin dhiiga diimaa kun immoo qaama garaagaraa qaba ijaarsaaf. Seeliin dhiiga diimaa kun akka oomishamuudhaaf oomisha seelii dhiiga diimaa keessatti gahee olaanaa taphata kalleen keenya akkamitti yoo jenne baay'inaan seeliin dhiigaa keenya kan isaan oomishamanii lafee keenya gara mataasaa irratti lafee keessatti kan isaan oomishamanii. Seeliin dhiigaa diimaa akka oomishamuuf illee kalleen keenya hormoonii eritiroopoyitiin jedhamu gadhiisa. Hormooniin sun yoo gadhiifame kan inni oomishamuu danda'u jechuudha. Kanaaf gabaabumatti gabaabsinee yoo ilaallu kalleen keenya faayidaa akkasii qaba. Kanuma wal qabsiifnee waa'ee afuuffee funcaanii kaasuu dandeenya kalee wal qabsiifnee faayidaa kalee keenyaaf afuuffee funcaanii keenya jechuudha. Akkuma beekamu xuraa'aa wantoonni xuraa'aa ta'an yookiin funcaanni kalee keessaa dhimbiibanii yommuu isaan gadi ba'anii ujummoowwan jiru. Ujummoowwan kalee fi afuuffee funcaanii wal quunnamsiisu tarii viidiyoo irratti ilaaluu dandeenya. Ujummoon kalee fi afuuffee funcaanii wal quunnamsiisan sana keessa darbuun yeroodhaaf funcaanni keenya afuuffee funcaanii kana keessatti kan inni kufamu. Kanan kaasuu barbaade booda infeekshiniin afuuffee funcaanii baay'inaan koomanii waan ta'eef baay'inaan namoota baay'eetti argaa jira waan ta'eef. Funcaanni kuni yeroodhaa fi kuustuu funcaanii kan jennu yookiin immoo afuuffee funcaanii kana keessatti kufa. Isa booda namni tokko miirri funcaa'uu yommuu itti dhaga'amu namni tokko yommuu funcaanni qabu miirri itti dhaga'ama. Yommuu miirri itti dhaga'amu akka gara laatti dhabamsiifamu godha jechuudha. Yeroodhaaf kuusee jechuudha. Kana kaasuun kan barbaachisee fi booda wantoota haasofnu waa'ee fayyaa kalee keenya wajjin wanta wal qabataniifidha. Gabaabumatti faayidaan kaleen keenyaa fi afuuffee funcaanii qaama keenyaaf qaban kana. Guddaa galatoomii Dooktar. Gaaffii jalqaba irratti gaaffiinsi gaafadheef deebiitti laatte keessatti namni uumamaan kalee lama qaba garuu tokkonis dhalachuu danda'a jetteetta. Inni kan biraan immoo gadi siqees uumamuu hin danda'a jetteetta. Gaaffiin kun lamaan anaanis gaaffii natti ta'e waan na rakkiseefidha. Akkamitti namni kalee tokkoon uumamuu danda'a? Rakkina kam maalirraan kan ka'edha? Okay. Sadarkaa uumamuu dhala namaa keessatti baay'ee hin deemne ilaaluu dandeenya. Yommuu sanyiin kormaaf sanyiin hanqaaquu yommuu wal argatanii fertilization kan jennu erga jalqabanii booda sadarkaan dhalli namaa yookiin immoo uumamni namaa keessa darbu waa'ee jira. Embryogenesis kan jennu yeroo itti kutaawwan qaama keenyaa baay'een garaagaraa uumaman jiru. Fakkeenyaaf fakkeenya kan biraasii kaasuu danda'a. Namoota argeettootii namoota hidhiin isaanii baqaqaa ta'anii dhalatan jiru. Yommuu walitti dhufanitti sadarkaa isaan cufaman jiru. Sadarkaa cufamuu sanarra darbuu danda'a, jaamp gochuu danda'a. Yeroo kana namni suni hidhii isaa baqaqaa ta'ee dhalata jechuudha. Kaleen keenyas kaleen tokko uumamtee yeroo itti lammaffaa uumamtu jira. Sadarkaa sanarra yommuu jaamp godhutti namni tokko kaleen isaa maal ta'uu danda'a jechuudha. Kalee tokkoon dhalachuu danda'a jechuudha. Darbiidha reeriidha baay'ee xinnaadha. Biyya keenya keessa hin jiraata? Ni jira. Baanaan amma insidensii isaa beekuudhaa baadhullee. Gama biraa yoo ilaalle gaaffiin keenya kan biraa kalee namoonni kaleen isaanii gadi bu'ee dhalatu kan jedhu nu kaafteetta. Asirratti maallaa jalqaba uumama dhala namaa keessatti gadameessa keessatti yommuu micireen uumamuu jalqabdu jechuudha. Kaleen garaa keenyaa fi pelvis kan jennu kan jira kanneen mudhii keenyaa gadi jiran. Maal ta'u kaleen keenya gara gadiitti kan isheen uumamuu jalqaba. Gara gadiitti kutaa gadii mudhii keenyaan gadiitti jechuudha. Maal ta'u dhumarratti gara olitti yommuu isaa itti maagiriitti ta'an jiru baay'een isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf killeen funcaanii kan dhiiraa ilaaluu dandeenya. Uumamaan jalqaba maallaa garaa keessatti kan isaan uumaman. Gara boodaatti gara gadiitti kan isaan deeman. Sadarkaan isaanitti gara gadiitti deeman jiru. Yommuu uumamni dhala namaa yookiin immoo uumamni ciree keessatti gara akkaataa kanaan kan isaan uumaman jechuudha baay'een isaanii. Sadarkaa kanarra yommuu isaan jaamp ta'anii darban yookiin yommuu isaan darbanitti sababa garaagaraadhaan kan ka'uu danda'a.
baay'een bal'inaan haasa'uudhaaf yeroo baay'ee itti fudhachuu danda'a. Sababa garaa garaarraan kan ka'e wantoonni akkasiis uumamuu danda'u kan jedhu si kaasuu barbaade. Guddaa galatoomii gaaffii inni lammataan si dhiyeessu wantoonni kalee keenyarraa miidhaa geessisan maal fa'i? Gaaffii baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee namoonni keenya kalee keenyarra kan miidhaa geessisu infekshinii kaleedhaa fi cirracha kalee qofa jedhanii kan yaadan jiru. Tarii immoo taateewwan guyyaa guyyaadhaan raawwannu baay'een jiru. Barteewwan nuti guyyaa guyyaatti goonu kan kalee keenya miidhan jiru. Haalli dhugaatii keenya ta'uu danda'a, nyaati keenya ta'uu danda'a, akkaataan hojii keenya ta'uu danda'a, haalli hojii keenyaas ta'uu danda'a. Wantoonni garaa garaa qaama keenya irratti miidhaa garaa garaa geessisu. Wantoota kalee keenya miidhan kallattii baay'een kaafnee ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti kan laallu soogidda baay'inaan hamma ol ta'e fayyadamu. Soogidda yookiin immoo ashaboo kan jennu jechuudha iddoo tokko tokkotti kan beekamu. Soogidda baay'inaan yookiin ammaal yeroo fayyadamutti maal ta'a? Soogidda keessa elementiin soodiyeemii jedhamu baay'inaan jira. Elementiin soodiyeemii jedhamu kun baay'inaan waan jiruuf baay'inaan qaama keenya keessatti immoo heddummaatu immoo kalee keenya irratti miidhaa garaa garaa loodii garaa garaa dabaluu danda'a. Sababa kanarraan kan ka'e nyaata soogiddi itti heddummaate nyaachuun miidhaa guddaa qaba. Gama biraatiin waa'ee soogiddaa irratti waan baay'ee kaasnee ilaaluu dandeenya kalee keenya wanta miidhan keessaa. Soogiddi gama biraatiin yoo ilaalle dhiibbaa dhiigaa ni fida. Baay'inni soogidda baay'inaan nyaachuun jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa immoo daayireektilii kallattii biraatiin kalee keenya irratti miidhaa ni geessisa. Namni dhiibbaa dhiigaa qabu tokko qorannoon kaleen godhamaaf yeroodhaa yerootti jechuudha. Sababni isaas miidhaa garaa garaa qaamota garaa garaa keenya irraan ga'uu waan danda'uuf. Kanaaf hordoftoonni keenya soogidda baay'inaan nyaachuurraa of qusachuu akka qaban kan jedhu dabarsuu barbaada. Gama biraatiin kan laallu bishaan asirratti sirriitti dubbachuun barbaada. Karaa ogummaa fayyaatiinis kallattii garaa garaatiin dhugaatiin addunyaa kanarraa dhala namaaf barbaachisu keessaa inni hangafaa bishaan inni guddaan. Bishaan baay'inaan yookiin dhuguu dhiisuu yookiin immoo amma barbaachisaa ta'e dhuguu dhiisuunis kalee keenya irratti miidhaa guddaa geessisa. Akkamitti jennee kaasuu dandeenya? Miidhaa akkamii geessisa jennee bal'inaan isa ilaaluu dandeenya. Gama fayyaatiin yoo ilaalu namni tokko bishaan liitira tokko tuqaa shanii hanga lamaatti dhuguu kan qabu. Fayyaan kan inni gorsu jechuudha. Gama biraan immoo kana jechuun immoo burcuqqoo kan fayyadamnu kubbaayyaa fayyadamnutti yoo ilaalle burcuqqoo 6 hanga 8 dhuguun dirqamaadha jedha namni tokko fayyaa ta'uudhaaf guyyaatti jechuudha. Waan baay'ee arguu dandeenya fakkeenyaaf namoonni baay'ee yeroo dheebotanii bishaan dhuguu caalatti dhugaatii lallaafaa dhuguu yeroo isaatti filatan jiru. Dhugaatiin lallaafaa amma bishaan nuuf ga'uu hin danda'u. Dhugaatiin lallaafaas booda ilaaluu dandeenya miidhaa garaa garaa qaama keenya irraan geessuu danda'a yoo baay'ate. Gama biraa yoo ilaalte immoo hawaasa keenya keessatti bakka baay'eettis argaa jirra. Yeroo gannaa namni baay'inaan bishaan hin dhugu. Sababa isaa yommuu gaafannu nun dheebossu jedhu. Namni baay'een bishaan kan dhugu baay'een keenya kan bishaan kan dhugnu yoo dheebonne qofa. Dheebuuni alaarmiidha baay'ee. Alaarmii yeroo jennutti dhangala'aan qaama kee keessa jiru irratee raawwanne ta'eef dhangala'aa biraa barbaada kan jedhu alaarmii nu kennaa jira. Amma sadarkaa kana irra ga'utti immoo eeguu hin qabnu miti. Maaliif qaama keenya keessaa parsantii 70 ol bishaan ulfaatina qaama namaa keessaa jechuudha. Akkuma jalqaba siif kaasuuf yaalee kallattii garaa garaarraan nyaata nyaannurraan dhugaatii dhugnurraan baakteeriyaan yookiin immoo orgaanizmoonni garaa garaa qaama keenya keessa ni seenu. Gara alaatti dhabamsiifamuudhaaf kaleen sirriitti calaluudhaan maal barbaaddi? Bishaan barbaaddi. Gama biraatiin boodas kaasnee ilaaluu dandeenya. Cirracha kalee ijoo wal qabatee kaasnee ilaaluu dandeenya. Bal'inaan haasuu dandeenya. Kanarratti kanaaf bishaan baay'inaan dhuguun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu hawaasa keenyaaf dabarsuu barbaanna. Kan biraa dhugaatiiwwan saamsamoo ta'an jiru. Kan saamsamanii kan ashagamanii kan jedhaman jechuudha. Isaan namoonni baay'inaan fayyadaman yeroo baay'ee dhukkubbii kaleef saaxilamu. Dhukkubbii kalee kan jennu miira isaa osoo hin taane dhibee isaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma booda kaafnee ilaaluu dandeenya waa'ee cirracha kalee irratti miidhaa guddaa geessisa. Kanneen dhugaatiiwwan kanneen utuu danda'an utuu dhiisanii gaariidha. Yookiin immoo amma isaa hir'isanii dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaatii kookaa kollaa fa'aa ta'uu danda'a.
dhugaatiiwwan saamsamoo ta'an baay'een kan saamsamanii gurguraman jiru waan ta'eef wanti kunneen kun kalee keenya irratti miidhaa geessisuu danda'u. Gama biraa yoo ilaalle nyaata foonii fi bu'aa foonii baay'inaan soorachuudhaan kan kee kaleen keenya ni miidhama. Keessa pirootiiniin baay'inaan jira waan ta'eef nyaata pirootiinii yookiin nyaata pirootiinii hedduminaan of keessaa qabu yeroo baay'ee soorachuu. Nyaata madaalamaa nyaachuun qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Nyaata madaalamaa yeroo jennu hamma isaa qofa osoo hin taane gosa gosaan nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. More of gama kanaan fayyaa kalee keenya keessatti vegetables kan jennu yookiin immoo kuduraa fi fuduraan bu'aa guddaa qabu fayyaa kalee keenyaadhaa fi kanaaf nyaata foonii bu'aa foonii fayyadamuun miidhaa garaagaraa kalee keenya irraa illee ga'uu danda'a kan jedhudha. Kan biraa hirriba gahaa ta'e rafuullee stress kan jennu keessatti ramadama gareen kun. Namoonni baay'een hirriba rafuun jaallatan yookiin hirriba rafuun jaallatan yeroo jedhutti baay'inaan hin rafanii namni tokko hirriba gahaa ta'e rafu yoo ta'e qaamni isaanii miidhama, hormooniiwwan gara jeeqamuu danda'a. Hormooniin garaagaraa qaama keenya keessa jiranis baay'ee jeeqamu. Namni sun dhiibbaa dhiigaaf saaxilamuu danda'a. Dhiibbaan dhiigaa immoo directly kalee keenya miidha jechuudha. Gama biraatiin tamboo aarsuu fa'aa fudhachuu dandeenya. Tamboo aarsuunis miidhaa guddaa kalee keenya irras onnee keenya irraan ni geessa. Dhibee sukkaaraa namoota qaban dhibee sukkaaraa hin to'atamne. Namoonni dhibee sukkaaraa qaban yaala barbaachisaa argachuu qabu. Yeroo baay'ee garuu dhibeen sukkaaraa hin to'atamne yookiin immoo dhibeen sukkaaraa sirriitti hin yaalamne miidhaa guddaa kalee keenya irraan geessisuu danda'a. Diabetic nephropathy kan jedhamu jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Kunniin illee qoricha garaagaraa keessumaa amma wanta asirratti stress godhee dubbachuu barbaadu qorichawwan gorsa ogeessa fayyaa malee yookiin immoo ajaja ogeessa fayyaa malee fudhachuun kalee keenya irra yeroo itti miidhaa geessisu jira. Yeroo baay'ee qorichoonni dhukkubbiidhaaf fudhataman jiru. Namni keenya yeroo mataan isaa dhukkubu yeroo qaamni isaa dhukkubu antipain kan jennu jechuudha. Keessaafuu non-steroidal anti-inflammatory drugs kan jedhaman jiru. Qorichoonni baay'inaan namoota biratti baay'ee beekamoo ta'anii diclofenac kan jedhaman jiru waa'ee jiru. Qorichi kun namni keenya yeroo itti fudhatamu hin beeku, doozii isaallee yeroo itti hin beekne jira. Namni keenya maal godhaa tokko liqimsee fooyyessuu dinan 3-4 yeroo itti ulfaana fudhatu jira. Argaa jirra waan ta'eef. Tokko natti fooyyessinee 4-5 yeroo itti fudhatus jira. Kan biraa immoo amma fudhatee qorichi tokko yeroo fudhatu namni tokko yeroo mataa isaa qaba yeroo nuti hojii isaa eegalu. Namni tokko immoo omanatti hin fooyyessine ammasii sa'aatii kennamuuf malu irratti yaa fakkeenyaaf karaa ogummaa fayyaa guyyaatti 3 ajajama yoo ta'e isaan 7-8 fudhatu jechuudha. Kun immoo kalee keenya irratti miidhaa guddaa geessa. Tubular interstitial disease kan jedhaman kalee keenya irratti miidhaa guddaa fiduu danda'a waan ta'eef uummanni keenya of eeggannoo gochuu akka qabu asirratti yeroo barbaada sochii qaama gochuu dhiisuun illee kalee keenya irratti miidhaa geessisa. Maaliif sochii qaama gochuun marsaa dhiiga keenyaaf gaariidha. Gama biraatiin immoo dhiibbaa dhiigaa nurraa ittisuuf keessatti gahee olaanaa qaba. Namni tokko sochii qaamaa 7 yeroo 5 yoo xiqqaate daqiiqaa 30 gochuu akka qabu kana gochuun barbaada. Wantoota akkasiirraa of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Tole. Dhaggeeffattoonni keenya barumsa darbaa jiru irraa barumsa guddaa akka argachaa jirtan abdii guddaan qaba. Kana duwwaa miti gaaffiin keenya ganaadha. Obsaan nu dhaggeeffadhaa jechuun barbaada. Dooktar gaaffii ammanaaf deebifte keessatti waa'ee bishaanii ilaalchisee jechuudha. Atis kaastee turte namoonni bishaan dhuguun jaallanna keessumaa yeroo ganna nun dheebossu jedhu jetteetti anaanis na mudataniiru. Bonas isaanuma bishaan akkas ol fuudhee dhugu hin argu jechuudha. Maal godhu yeroo waa nyaatan fa'aa nyaataa wajjin yoo ta'e malee akka kanatti yeroo bishaan buufnee dhunnu namoonni isaan sururu baay'eetu jira. Warroota akkasii miidhaan irratti geessa namni bishaan malee akka jiraachuu hin dandeenye akkuma tamma dubbattee persentii 70 olii qaama keenya keessatti bishaan iddoo guddaa kan qabu jetteetta. Warra akkasii akkamitti kan isaanii sarvaaivii godhan jiraachuu danda'an dhiibbaa maaliitu isaan irra ga'a fuula duratti jechuudha. Maaliif jiru waan ta'eef dhaggeeffattoonni keenya sirriitti barachuutu irra jira hubachuutu irra jira waan amaneefidha. Inni kan biraan kanumaan wal qabsiisee kanatti akka itti adeemsitu barbaadu miidiyaalee garaagaraa irratti nan argaa bishaan ho'aa dhuguuni dhibee kaleetiif furmaata akka ta'e inni kun hammam dhugaadha. Namoonni gochaa jiranis jiru waan ta'eef yoo gaariidha ta'e akkasuma akkuma kan akka isaan itti fufanii fi yoo miidhaa qaba ta'e immoo akka isaan dhiisanii fi meeshaa kanarratti hubannoo qabdu dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf hira. Gaaffii jalqaba nuuf kaafte irratti
waa'ee namoonni yeroo baay'ee bonas ta'e waqtii gannaa bishaan yeroo namoonni tokko erga nyaata nyaatanii kan dhugan jiru. Yookiin immoo yeroo nyaatan qoma korna ta'e namoonni fayyadamanis jiru. Kun akkamitti ilaalla kan jedhuu fi tokkoffaa irratti wanti kun sirrii akka hin taane ammas hawaasni keenya akka baru barbaanna. Namni tokko dirqama bishaan sababii dheebotiif qofa yookiin immoo nyaata irratti qofa dhuguu qaba osoo hin taane yoo danda'ame fayyaa keenya sababiitiif sagantaatti baafachuu hin dandeenya. Haala yeroo itti bishaan dhugnu jechuudha. Tariitima fakkeenyaaf namoonni baay'een halkan kaanee dhuguu waan hin dandeenyeef yookiin halkan baay'inaan yoo dhugame funcaan faa namatti buusuu danda'a amma hirriba namaa jeequu danda'a waan ta'eef more of schedule godhanii bishaan baay'inaan dhuganii kan jedhu gaariidha. Gama biraatiin gama fayyaatiin yoo laallee karaa ogummaa fayyaatiin akkuma yeroo nyaata dhugan bishaan dhuguun gama fayyaatiin hin deeggaramu. Yeroo mataa isaa danda'e qabaachuu qaba namni tokko erga nyaata nyaatee booda xiqqoo gaaffii fudhachuu qaba bishaan dhuguudhaa fi kanaaf hawaasni keenya kan baruu qabu uummanni nu hordofu kan baruu qabu bishaan qaama keenyaaf barbaachisaadha. Bishaan dhuguu dhiisuun rakkoo kalee duwwaa biti waan baay'ee nu saaxila. Gogiinsa garaaf nu saaxila. Rakkoo waa irraa fachuuf nu saaxila. Sammuun keenyas bishaan barbaada. Rakkoo qaamni keenya gogaa fayyaa gogaa keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha bishaan dhuguun. Amma waa'ee kalee haasaa jirra waa'ee kalee qofa haasaa jirra malee waa'ee bishaanii bal'ina naasoo yeroo bal'aatti fudhachuu danda'a. Faayidaa bishaan qaama keenyaaf qabuuf miidhaan nurraan ga'u. Kan biraa bishaan dhuguu dhiisuun booda ilaaluu dandeenya cirracha kalee nu saaxila. Akkamitti kan jedhu booda kaafnee haasa'uu dandeenya. Yookiin sagantaa keenya itti aanu keessatti haasa'uus hin danda'ama waa'ee kana irratti jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya barteewwan akkasiirraa of qusachuu akka qabuu fi bishaan baay'inaan dhuguun barbaachisaa akka ta'e gabanumaa hawaasa keenyaatiif eeruu barbaanna. Gaaffii isa lammaffaa. Gaaffii inni lammaffaa waa'ee bishaan ho'aati. Nan arga yeroo baay'ee kaleedhaaf barbaachisaadha jedhanii hammam akka dhugamuun irra illee keessumaa garaa duwwaatti ganama yeroo ka'an wantoota akkasii jiru. Wanti kun hammam barbaachisaadha bu'aa qaba yoo ta'e warri fayyadamaa jiran akka isaan itti fufanii fi miidhaa qaba yoo ta'e garuu dhaabuu akka isaan danda'aniif isa kanarratti yaadannoo laadha. Bishaan ho'aa dhuguuni fayyaa qaama keenyaatiin barbaachisaadha. Qorannoon waa'ee kalee irratti bishaan ho'aadhaaf diilan irratti ba'ee mirkanaa'ee jiru hanga ammaatti. Tarii iskoolaanii tokko rikaman gochuu danda'u. Garuu bishaan ho'aan yeroo baay'ee ujummoo qilleensaa keenya yookiin immoo haguugduu ujummoo qilleensaa keenyaa keessaa kan jiru epithelium kan jennu jira mukozaa kan jennu jechuudha. Kanneen jabeessuuf fooyyessuu keessatti gahee guddaa qaba. Maaliifi vaayirasoonni garaagaraa ujummoo qilleensaa keenya baakteeriyaan garaagaraa ujummoowwan qilleensaa keenya miidhuu danda'u. Kanneen akka dhibee utaalloo nurraa loluu keessatti jechuudha. Dhibee utaalloo nurraa loluu keessatti gahee guddaa qaba. Bishaan ho'aa dhuguun keessaafuu irra caalatti fayyaan ammammaatti kan mirkanaa'e fayyaa ujummoo qilleensaa keenyaatiif. Bishaan ho'aan jechuudha. Bishaan ho'aan baay'inaan yoo dhugne miidhaa nurraan ga'uu hin qabu. Bishaan ho'aa duwwaa dhuguunis yeroo hundaa dhuguunis gaarummaa hin qabu. Bishaan baay'ee diilallaa caalaatti bishaan ho'aan filatama actually. Namoonni keenya yeroo baay'ee bishaan baay'ee diilallaa ta'e yeroo itti dhugan jiru. Dheebuun hin baasuuf jechuu danda'u. Sababa akkasii dhiyaachuu danda'a. Garuu bishaan ho'aa dhuguun mooruuf fayyaa keenyaatiifis gaariidha kan jedhu. Kana duwwaa miti bishaaniin ho'aan illee qaama dhiqachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Bal'inaan waa'ee bishaanii irratti water therapy kan jedhu irratti kutaa biraan ilaaluun ni danda'ama. Ammaaf deebiin qabu kana. Tole guddaa galatoomsin jechuun jaalladha. Gaaffiin kun inni sadaffaanii kaleen keenya yoo dadhabe kalee wantoota faayidaa kalee keenya nu ibsiteetta wantoota kalee keenya irraa miidhaa geessisan nu ibsiteetta akka tasaa ta'e yoo dadhabe garuu maaltu nu mudachuu danda'a? Dhibeewwan kalee baay'een infekshinii kalees ta'uu danda'a, cirracha kalees ta'uu danda'a. Dhibeen kalee baay'eedha baay'ee gosa tokko duwwaa miti. Tariitti kaleen namaa yoo dadhabe miidhaa akkamii namarraan ga'uu danda'a kan jedhu kaafnee yoo ilaaluu fi jalqaba irratti faayidaa kalee kaafne baay'ee argineerra. Faayidaan kaleen nuuf kennamu sun dhaabbatee jechuudha. Hundumtuu nutti hafaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti maal jennee
kaleen keenya faayidaa akkamii qaama keenyaaf qaba kan jedhu keessatti wantoota xuraa'aa ta'an qaama keenya keessaa balleessu yookiin immoo calaluu keessatti dhiiga dhimbiyyuu keessatti gahee guddaa qaba kan jedhu kaafneerra. Kaleen keenya yoo miidhame wantoonni xuraa'aa ta'an kunniin gara alaatti dhabamsiifamaa jiran maal ta'u dhiiga keessatti kuufamaa deemu. Wantoonni kunniin farradha tooksin kan jennu afaan Ingiliffaatiin. Gara sammuu keenya yoo deeman dhiigaan geejjimanii sammuu keenya irratti miidhaa guddaa geessisu. Gara somba keenya maaliif dhiigni keenya kutaa garaa garaatti raabsaa mitiire sitti meeraa kaleen erga calaltee booda gara onnee dhaqaa onneen maal gooti onneen dhiiga hundumaa raabsiti kalee dabalatee jechuudha. Kanaaf wantoonni xuraa'aa kunniin somba keenya irratti ija keenya irratti sammuu keenya irratti miidhaa guddaa geessisu jechuudha. Wanneen kunniin miidhaa keenya hamma yuuriyaa kan jedhamu jira. Yuuriyaa kan jennu gara alaatti kan dhabamsiifamu jira. Yuuriyaan kun qaama keessatti immoo baay'eetti yuuriimiyaa jenna. Yuuriimiyaan kun immoo dhiibbaa guddaa qaama keenya irraan ga'uu danda'a. Sammuurraan yuuriimik insifaalopaatii kan jennu jechuudha. Akkasumas immoo somba keenya irraan illee onnee irraan illee miidhaa garaa garaa geessisuu danda'a. Gama biraatiin miidhaa akkamii namarraan ga'a kan jennuuf immoo jalqaba maal jenne hirrina dhiigaa nutti fiduu danda'a. Maaliif jalqaba akka kaasuuf yaallee seelii dhiiga diimaa oomishuu keessatti gahee guddaa qabdi kaleen keenya. Hormoonii eritiroopoietiin kan jedhamu sana gadhiisuudhaan dhiigni diimaa baay'inaan akka oomishamu godha. Kanaaf kaleen keenya miidhamee jechuun hormooniin sun gadi dhiifamaa jiru. Hormooniin sun gadi dhiifamaa jiru jechuun maal jechuudha? Seeliin dhiiga diimaa oomishamaa jiru. Seeliin dhiiga diimaa oomishamaa jiru jechuun maal jechuudha? Hirrina dhiiga diimaa namni tokko saaxila. Hirrina dhiigaa jennee kan yeroo baay'ee waamnu jechuudha. Kanaaf vaayitaamin D oomishamu ta'an dhibee akkamii nurraan ga'uu danda'a? Lafee jajjabni lafee hin argamu, lafeen dafee haphachuu danda'a. Waama xiqqoon lafeen cabuu danda'a. Namni tokko fakkeenyaaf amma tariitii dhagaa wayiitu waama xiqqoo itti beenan hafuu dandeenya. Sababa lafeen keenya jabaateef. Kaleen keenya garuu yommuu laafaa deemutti cabuu danda'a dafee baay'ee haphachaa deema. Dhukkubbiin garaa garaa nutti dhagahamuu danda'a. Wantoota garaa garaa tiraawomaa garaa garaatti dhufanii tolereet gochuu hin dandeenyu. Immoo dandamachuu hin dandeenyu jechuudha. Wantoota kanneen dhiibbaawwan akkasii qaama keenya irraan ga'uu danda'a. Tokko dhiibbaa dhiigaa nutti fida. Dhiibbaa dhiigaas nutti fiduu danda'a. Onnee keenya ni miidha. Sammuu keenya ni miidha. Kaleen keenya miidhamee kutaan qaama keenya hin miidhamne hin jiru. Gogaan keenya illee, rifeensi mataa keenya illee, guutummaan seelonni qaama keenya illee. Kanaaf kaleen keenya wantoonni xuraa'aan kunniin qaama keenya hundumaa biraa goomsaa hin hafu jechuudha. Kanaan dhiibbaa guddaa nurraan ga'uu danda'a. Irra caalaatti hirrina dhiigaadhaaf namooti baay'een kan isaan saaxilamanii jechuu barbaade. Kabajamtoota hordoftoota ergaa fayyaa. Dooktar naaf yaad waa'ee faayidaa kalee keenyaa ilaalchisee gaaffii gaafatamaa jiraniif deebii nuu kennaa jiru. Isinis hordofaa akka jirtan abdii guddaan qaba. Gaaffiin keenya itti fufa isinis obsaan nu wajjiniin turaa isiniin jechuun jaalladha. Egaan waa'ee kalee irratti faayidaa kalee keenyaa barannee jirra. Wantoota kalee keenya miidhan barannee jirra. Kaleen keenya yoo miidhaman immoo wantoonni nu mudachuu danda'an wanta baay'ee dooktar nu himeera jechuudha. Ittaansuudhaan akkuma amma barannee ittaansuudhaan immoo jalqaba irratti kakaasaa turte ta'atis waa'ee infekshinii fi kalee fi afuuffee fincaanii namoonni baay'een dhibee kanaan yeroo isaan saaxilamanii yeroo isaan ittiin rakkatan in argina. Waa'ee dhibee kanaa hordoftootni keenya akka isaan baranii fi infekshiniin kalee fi afuuffee fincaanii jechuun kun maalidha? Yeroo baay'ee namoonni keenya mana yaalaa deemanii infekshinii kalee qabdanaan yookiin immoo infekshinii afuuffee fincaanii qabdanaan jedhanii yeroo isaatti naasuu guddaa keessa galan jiru. Akka waan kalee isaanii dadhabeettamu qaban jedhu namoonni baay'een. Kalee yommuu jedhu namni baay'een maal yaada? Dadhabbii kaleedha. Renal failure kan jennu jira afaan Ingiliffaatiin. Dadhabbiin kalee sadarkaa dhumaati. Dhibee kalee yaala hin arganne dhibeen kalee akkasumaan ture dadhabbii kalee fiduu danda'a. Garuu waa'ee infekshinii kalee fi infekshinii afuuffee fincaanii kaafne yeroo jennu infekshin kan jennu gabaabaadhumatti gama biraatiin infekshinii gosa baay'ee jira. Infekshiniin sombaa jira, infekshiniin keessoo gurraa jira, infekshiniin ijaa jira. Infekshinii kalee fi afuuffee fincaanii kan jennu wantoonni infekshinii fidan orgaanizimoonni baay'een jiru. Orgaanizimoonni kan ija keenyaan hin mul'anne baakteeriyaa, vaayirasii yookiin paarasaayitoonni garaa garaa yeroo isaatti qaama keenya miidhan jiru. Qaama keenya irratti normaalii orgaanizimoonni kunniin yommuu isaan qaama keenya seenanii
qaamni farra lagaa qaama keenya irra lolu jira. Antibody kan jennu qaama keenya keessa. Sadarkaa humna isaan oltu yommuu ta'utti yeroo itti baakteeriyaa vaayirasiin kun bu'anii galanii qaama keenya irratti miidhaa geessisan jiru. Kanaaf gabaabaadhumatti infekshinii kalee fi funcaanii kan jennu sababa garaagaraa irraan kan ka'e baakteeriyaan karaa dhiigaanis ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraan qaama keenya galuu danda'u. Karaa nyaata keessaan galuu danda'u. Karaa garaagaraatiin qaama keenya galuu danda'u. Karaa qilleensaatiin galuu danda'u. Kan biraa immoo karaa sagaraatiin galuu danda'u. Maaliif qaamni saalaa fi naannoon qaama funcaaniitii fi sagaraa walitti dhiyaatu waan ta'eef sababa garaagaraa irraan kan ka'e galuu danda'u baakteeriyaa vaayirasiin kun jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e madaa'uu yookiin rifachuu kalee fi ofii funcaanii dhufu jechuudha infekshinii kalee jechuudha. Gabaabumatti. Okay. Gaaffii ansi gaafadheef deebii baay'ee bareedaaf ifaa ta'e nuuf laachaa jirta. Waaqayyo si haa eebbisu. Taansuudhaan wantoonni kanaaf nama saaxilan ammas kakaafteetta. Wantoonni kanaaf nama saaxilan dhibee infekshinii kanaaf afuufee fincaanii kanaaf nama saaxiluu danda'ani dabalataan waan jettu yoo qabaatte ammas gararraa irratti nu kaafteetta. Okay. Wantootni namatti fidanii yookiin causative agent jenna afaan Ingiliffaatiin fi risk factor wanti jedhamu jira. Wantoonni kanaaf nu saaxilan yookiin predispose nu godhan maal kan jedhuu fi jalqaba irratti kan kaasne causative agent sanadha. Kan nutti fidan yookiin sababa irraan ka'e dhufa kan jedhu. Wantoonni kanaaf immoo nu saaxilan immoo jiru yookiin risk factors kan jedhu. Baay'inaan kaasnee ilaaluu dandeenya infekshinii kalee maaltu nu saaxila kan jedhu. Tokkoffaa funcaan namni tokko jalqaba akkuma waa'ee faayidaa afuuffee funcaanii sii kaasuuf kaase keessatti namni funcaanni kalee keessaa dhibbiyoomtee baatu ujummoo wal quunnamsiistuu afuuffee funcaaniif kalee keessa erga darbee booda afuuffee funcaanii keessatti yeroodhaaf qofamti. Isa booda miilitirii mataa isaa danda'e qaba. Threshold level kan jennu jechuudha. Kana jechuun sadarkaa itti miirri funcaanii nutti dhaga'amu miirri nutti dhaga'amu narviin naannoo sana waan jiraniif jechuudha. Sadarkaa sana yommuu namni tokko funcaa'uu qaba. Kanaaf wantoota infekshinii kaleef nu saaxilan keessaa inni tokko funcaan qabatanii turu. Keessaafuu shamarran irratti baay'ee heddummaata. Tarii amma shamarran ni sodaatu waan ta'eef fakkeenyaaf amma iddoo walgahii garaagaraa magaalaa dhaquu danda'u bakka garaagaraa deemanii iddoon isaanii mijaachuu dhiisuu danda'a iddootti funcaan dhabuu danda'u. Yookiin immoo namoonni tokko immoo funcaan humti qabee sababa garaagaraan funcaan yeroo isaatti qabatanii turan jiru. Baay'ee. Yeroo kana maalla baakteeriyaadhaaf vaayirasiin wanta xuraa'aa barbaaddi silayyuu. Iddoo akkasitti argama waan ta'eef baay'inaan. Wanti xuraa'aa yommuu inni kaleengee afuufee funcaanii keenya alarmii nu kenneera. Wanti kun tureennaan dhiibbaa sirraan geessisa kan jedhu jechuudha. Kanaaf dirqama dhabamsiifamuu qaba gara alaatti. Garuu yommuu inni afuufee funcaanii keessa turtu sanatti maaltu mudata? Yeroo sanatti kuufamee waan turuufi fakkeenyaaf bishaan bakka ciisichaa tokkotti yommuu walitti qabameetu busaan pirootozoaal amma keenyaaf dhibeen busaa bookeen busaa achi keessatti wal horti. Maaliif wanta ga'a wanta ishee barbaachisu waan argatteef. Akkuma kana baakteeriyaan qaama keenya keessa jiran jiru kan qaama keenya fayyadan. Akkasumas immoo karaa garaagaraatiin baakteeriyaan achi keessatti wal horuudhaaf carraa guddaa argatan. Baakteeriyaa yookiin vaayirasii achi keessatti wal horuu jechuun maal jechuudha? Infekshiniidhaaf carraa saaxilamu keenya guddaadha. Afuufii funcaanii keessaa ka'ee gara olii deemuu danda'a baakteeriyaan sun. Sababa kanaaf funcaan namni tokko yoo isa qabee dafee funcaa'uu akka qabu kan jedhu asirratti hawaasa keenya beeksisuun barbaada. Lammaffaa irratti cirracha kalee. Cirrachi kalee infekshinii kalee fi afuufii funcaanii nu saaxila. Akkamittidha jennee yoo kaafne cirrachi kalee yeroo jennu cirrachi gabaabadhumatti kalee yeroo jennu wantoota waa'ee kaafnee ilaaluu dandeenya. Ujummoo kalee fi afuufii funcaanii wal quunnamsiiftu kan biraa immoo funcaanni gara alatti dhabamsiifamuudhaaf afuufii funcaanii alatti jira yookiin immoo kallattiin isaa iddoo isaatti wal quunnamee qaama saalaa waliin jechuudha. Kanaaf cirrachi kalee keessaa ba'ee ujummoo kana keessa immoo wal cufuu danda'a. Fakkeenyaaf amma akkuma ilaalaa jirru jechuudha. Kaleen tokko kaleeni ujummoo funcaanii kalee keessaa ba'ee ujummoo funcaanii keessa deema ujummoo funcaanii keessaa ba'ee immoo isa deema gara afuufee funcaanii deema jechuudha.
Kanaaf cirrachi kalee suni kalee keessaa ba'ee ujummoo funcaanii keessaa saayiziin isaa guddaa yoo ta'e hin darbu bulook godha jechuudha. Yeroo kanatti maal ta'a funcaanii ni kuufama. Funcaanni sun yommuu kuufamutti maal ta'a achi keessatti kuufamee xuraawaa waan ta'eef baakteeriyaa fi vaayirasiin carraa wal horuu isaanii guddaadha. Akkuma kana afuuffee funcaanii fi illee saaxiluu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo daa'imman irratti keessumaa fi yookiin immoo shamarran irrattis ta'uu danda'a. Sagaraa erga bobba'anii booda mana funcaanii erga deemanii booda naannoo sagaraa isaanii yeroo qulqulleeffatan namoonni baay'een bishaan hin fayyadamne jiraachuu danda'u. Akkaataa nuti naannoo sagaraa sana qulqulleeffamu baay'ee murteessaadha. Kana yeroo jennutti fakkeenyaaf daa'imman yeroo baay'ee daa'immanis ta'uu danda'a shamarranis ta'uu danda'a dudduuba gara fuulduraatti qulqulleeffatu yoo ta'e carraan xuraawaan sun sagaraan xuraadha waan ta'eef infekshinii kanaaf saaxilamu guddaadha jechuudha. Yoo danda'ame fuulduraa gara dudduubaatti kan isaan haxaachuu qaban yookiin immoo qulqulleeffachuu qaban jechuudha. Kunis riskii guddaadha. Kan biraa immoo ijoollee dhiiraa dhagna qaban irratti carraan infekshinii kalee fi afuuffee funcaanii qabamuu isaanii harka 8 dabala. Maaliif qola sana jalatti waan walitti kufan baakteeriyaan carraa wal horuu guddaa waan argataniif kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhagna qabachuun ijoollee dhiiraadhaaf baay'ee barbaachisaadha kan jedhudha. Dhibee sukkaaraa gulukoosii namni fakkeenyaaf namni dhibee sukkaaraa qabu sukkaarri baay'inaan funcaan keessaan baay'ee achirraan ni baay'ee yeroo baay'ee. Kanaaf sukkaarri baay'inaan argamnaan infekshiniidhaaf baay'ee dhibee infekshinii kalee nu saaxila. Kanaaf namoota dhibee sukkaaraa qaban illee carraan isaanii saaxilamuu baay'ee guddaadha. Yeroo ulfaallee dubartoota ulfaa irratti baay'inaan ni heddummaata. Sababa fiizooloojii kan ka'e haala jireenya waan isaanii kan ka'e jechuudha. Kan biraa immoo uffata jalaa yookiin immoo uffata jalaa namooti baay'ee taayit ta'e uffata baay'ee keessaaf shamarran irratti jechuudha. Uffata baay'ee taayit ta'e uffachuu kan qabne. Uffata baay'ee nama qabu jechuudha. Uffata qaama isaanii baay'inaan qabu uffachuun akka hin barbaachisne kan jedhu baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa immoo qulqullina naannoo qaama saalaa fi naannoo bubbuu sirriitti eeguun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif baakteeriyaan xuraa'aan naannoo sana jiran carraan isaan ol deemanii afuuffee funcaanii keenya qaama saalaa seenu yookiin immoo karaatti funcaa'uun seenu achi carraan isaan gara afuuffee funcaanii irratti gara kaleetti ol darbuu isaanii guddaadha. Kanaaf wantoonni kunniin wantoota infekshinii kaleef afuuffee funcaanii nu saaxilan jechuudha gabaabadhumatti. Guddaa galatoomisiin jechuun jaalladha. Dhaggeeffattoonni keenya barumsa guddaa akka asirraa barattan abdii guddaan qaba. Sa'aatiin keenya baay'ee deemaa waan jiruuf wal qabsistee akkati dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf ibsitu waanan barbaadu wantoota amma dubbachaa turte keessa dhibee infekshinii kanaaf warra nama saaxilan keessa waan baay'ee dubbatteetta. Sababii dhibee kanaatiin mallattoon namarratti mul'atu maal fa'idha? Yoo namarra ture dhiibbaa akkamiis namarraan ga'a yaaliin godhamu gabaabsiitii sa'aatiin keenya waan deemeef. Tole namni infekshinii kalee yookiin afuuffee funcaanii qabu mallattoo agarsiisu qaba. Tokkoffaa dhukkubbii kalee dugdaa mudhii lamaanii yookiin immoo dhukkubbii garaa keenya handhuuraan gadi. Namni infekshinii afuuffee funcaanii qabu dhukkubbii handhuuraan gaditti dhagahamuu danda'a. Yeroo baay'ee namoonni dhukkubbii kalee qaban immoo dhukkubbii dugdaa yookiin immoo cinaacha keenya jechuudha. Flank pain kan jennu ho'ina qaama olaanaa ta'uu danda'a. Kan biraa immoo yeroo funcaan qaamni saalaa gubuu qaama saalaa. Funcaan jarjarsu ammaama funcaanisuu jechuudha. Kan biraa immoo funcaan namaa bifti isaa jijjiiramu diimaatti jijjiiramu yookiin immoo hammi isaa illee irrachuu. Darbii haqqisaa yookiin immoo lama xuqullee nama saaxiluu danda'a. Gama biraatiin namni infekshinii kalee fi afuuffee funcaanii qabu yaalli isaanii jira. Mallattoo akkasii namoonni yoo ofirratti argitan mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee bishaan baay'inaan dhuguun gaarii ta'e garuu yaalan ta'u. Namoonni baay'een kalee madhaniitu bishaan dhugu. Bishaan akka fayyisuutti fudhatan jiru. Qorannoon funcaanii, qorannoon tarii, qorannoon dhiigaas barbaachisnaan qorannoo altiraasaawundis godhamuu danda'a waan ta'eef mana yaalaa deemanii qoratamuun barbaachisaadha. Qorichiisaa jira waan ta'eef jechuu barbaadeni. Sababni isaas infekshiniin kalee fi afuuffee funcaanii kun baay'inaan yoo namarra ture maaliif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Dadhabbii kalee tariitii amma nutti deddeebi'a ta'es yoo namarra tures baay'inaan namni tokko yaalan argatu taanaan mallattoowwan amma siif jalqaba irratti eeree kana argee
mana yaalaa deemee qorannoo funcaanii qorannoo dhiigaa barbaachisaa yoo ta'es qorannoo ultiraasaawundii godhamee yaalamuu qaba kan jedhu jechuun barbaada. Gabaabaadhumatti waa'een infekshinii kalee fi afuuffee funcaanii kana fakkaata. Tole baay'isii fayyaa ta'e isin jechuun jaalladha. Barumsa guddaadha kanatti dabarsite dhaggeeffattoonni keenya dhaggeeffatanii barumsa guddaa irraa argataniiru jedheen amana waan baay'ee irraa baranna. Tole kabajamtoota hordoftoota ergaa fayyaa waaqayyo barumsa akka nuyi carraasaa arganne barannuuf ogeessota fayyaa nuyi qabnu fayyaa isaaniif kenne as dhufanii walii wajjiniin akka barumsa kana barannuuf heeyyamamoo kan ta'e obboleessa keenya Dooktar naaf yaadiin guddaa baay'isii galatoomiitiin jechuun jaalladha. Bakka keessan bu'ee baay'isii fayyaa ta'e jechuun barbaada. Dhaggeeffattoonni keenya kanarraa barumsa guddaa argachuu keessan abdii guddaan qaba. Gaaffii yaada yoo qabaattan karaa televezyiinii keenyaa karaa bilbila keenyaas gaaffii